Hattura. Situ hattura. Iya dodoti gamoji dakaran si doyate jibole appa koti alaga tufoyate. Ashama arkabune jira ordurtoota raahetu bitif arganne tuubi bakka jirtan hundumattu nageenyi siniifaa baay'ateecha har'ammoo akkuma beektani ka Sofiyaa ni beektu har'a mana Sofiyaa jirrammoo agartanii guyyaan kun guyyaa irreessati irreessa biyya Yemen ollee achi gallee buna dhugnee akkuma beekamu Sofiyaa ka asumaan mabruuk baga gammadde naajeraani Sofiyaa baatii torba taatee chaanaala kiyyarratti dhiyaattee jirti oduu kuna daffistee noo baastun viidiyoo waraabaa ture har'ammoo ka dabareen kan koo ta'ee Sofiyaa buna daffisee kuno mana shiititti buna obaasaa jira kanaaf Sofiidhaan ka mabruuk naajeraaniin jedha mabruuk intala argatte intalli kee intala biyya bulchitu intala sammuu qabdu intala biyyaaf guddattu sifaataatu jedhanidha Sofii asumaan naa eebbisaadha namoonni baay'een ka koomentii barreessadha Sofiin immoo koomentii ishii yaa dhageeffattu yookiin immoo yaa dubbifattu jedha kanaaf ka kara Sofiitti mee Sofiin intala argachuu ishiiti maal akkatti dhaga'amee fi maal mee wanti addaa duraan kophaa ishii jiraachuu fi har'ammoo nama sadiitti taatee jiraachuun maal akka itti fakkaatee yookiin immoo gammachuu qabdu gaafannaa kara Sofiitti isin dabarsaa kun Sofii isin faanaa dubbatu. Ashama akkam waltan daawwatu akka nagaa baga nagaa nu eeggan baga ayyaan hoggaa sinsinlee akkam jettu nullee rakkoo nagaa nu eeguu jira. Intala argadde maqaan ishee Seenaa jedhamti. Akkasiin jedha daa'ima argachuun dasmanidha. Isinillee akka fayyaatti warra hin arganne argadha. Ayyaana waggaa hundi keenya bageessanii. Amiin jenneerraa kanaaf egaa hordoftoota Raahel Tuubiitiif arganneetuu fi Sofiin kunoo akkuma isiniin jedhe ka gaafa deesse fideetinan viidiyoo irraa isiniin waraaba akkuma jedhen kunoo har'a fidee dhufee mana shiititti viidiyoo waraabnee waaqayyo har'aan dhugee ayyaana irreessaa kabajnee erga ayyaana irreessaa kabajnee mana Sofiititti ayyaana dabarsaa irraa ayyaanni baay'ee nama gammachiisaa warreen mana hidhaa jiranis waaqayyo mana hidhaatiin waa baasu jecha warreen du'anis immoo waaqayyo jannatan isaaniif haa kennu nuufillee ilmaan Oromootiif qabsoo keenya galmaan nu haa ga'u jecha amma kara sagantaa keenyatti deemna sagantaa keenya hanga dhumaatitti nafaana turaan isin jedha kabajaan isin gaafanna amma ishii keessummaatiyya haaraa takka jira akkuma agartakka irreessa dhufanii uffannaa irreessatti oolabsanii nan isaan waraabaa jira amma maqaa ishee yaa ibsitu ba'a. Ashama arkafnee obboloota koo ayyaana irreechaa keessatti hunduma keessanuu bakka jirtanitti biyya keessas ta'ee biyya alaa keessatti bakka hunduma wal jirtan bakka keessatti ta'ee jennaa maqaan jedhama. Amma bakka kanatti argamuudhaafis baay'ee dasna jedha baay'ee dasna jedhee jira bakka jirutti irreecha baanee akkuma dhufnee obboleettii keenya bira dhufnee jirra. Gaafii kana na gaafachuu fi bakka kanatti dhufuu kiyyaaf baay'ee dasna na jedhee jira. Obboloota koo bakka jirtanitti baga ittiin isin ga'ee obboleettii keenya ittiin isin ga'ee. Okkee hordoftoota keenya akkasii kunoo Maartaan haaradhaa chaanaala reefu yeroo duraatiif bakka irreessaatti qabee dhufee asitti mana Sofiyaatitti ka ijoollee shamarran faana dhufan gaafilee adda addaa isaaniifis gaafilee isaaf fakkaatu gaafilee isaan gitu isaanii dhiyeessaa jira. Kanaaf ka hordoftoonni keenya akkuma laaltanii Oromummaan keenya biyya keessattis biyya alaattis akkuma itti fufetti nu Oromoodha Oromoon yoomuyyuu Oromummaa isaatii fi aadaa isaa gatuun qabu aadaa keenya akka hin ganne nu eenyummaa keenya garaa keenyatti baannee abshaala taanee biyya jirru hundumattuu siyaasanis amantiidhanis aadaadhaanis cimnee argamuu qabnanis niin jedha kanaaf asumaan kara Sofiitti isin dabarsa.
Hayera hedo boleti ya gala tomi vais gala te pada buna rena da fiste ke cuma sna fite dufte si gala te panna buna ke tres nara buna ya nara faton ke agartani ka daawattu takiya ani buna dafise obasun kiya omatti fakkaanne buna narraa fitte chaarti buna bituu kiya to ka itti dhagaama rasoo fitti kanaaf akkuma ishiin buna booche kanaan immoo gaafii ishii boochisu fidaafi ni beektu ka gaafii onni yeessuuf isinui kanaaf amma kara gaafiitiin deema gaafiin kiyya ka itti bufee jira amma soofiidhaaf gaafiin dhiyaata gaafiin ishii dhiyaatus mammaaksa soofiyaan ka waan jettee deebistu ishiitu beeka ani garuu gaafiidhuma kiyya gaafachuu bichaadha kanaaf hundumti keessanuu na hordofaa jechaan jira haati hattuun ilmoo namantuu jechuun maal jechuudha haati hattuun hattuudha situ hattuudha maal jechuudha nada biraayee daawwattoota keenya kun akkanatti gaafiin har'a gaafii baay'ee nama kofalchiisuu fi baay'ee nama ajaa'ibsiisuu baay'ee nama barsiisudha soofiin kun haati hattuun ilmoo namantuun jedheeni kanaaf haati hattuun ilmoo namantuun jedheeni soofiyaan gaafii kana ka yeroo lama akka irra deebitu anan godheef sababni isaa gaafii goggogaa waan ta'eef karaa soofiyaatitti isin dabarsee ammas irraa deebitu gaafii kana deebii isaa jechuudha. Gaafuma amma na gaafatte haati hattuu ilmoo namantuu nama bichaadhati moo horiis ni dabalata nama bichaadha moo horiis ni dabalata jechaadhatti kanaaf hordoftoota keenya akkam jetture kanaaf namas ta'ee horiis ta'ee wanti hunduu bineensotas haa ta'uu beelladoota illee haa ta'uu namoota illee haa ta'uu haadhumatu guddisa waan ta'eef waan haati qabdu san duudhaa haadhaa san qabatanii deemuudha haati hattuun ilmoo namantuu jechuun namni ofii dabaa ta'e tokko siin gaariidha jechuu hin danda'uudha akkuma ofii isaatiitti si ilaalaa jechuudha kanaaf hordoftoota keenya deebiin gaafiin soofiyaadhaa deebisaa kanuma namni tokko akkuma ofiititti nama ilaala jechuudha kanaaf hordoftoota keenya asumaan nafaana turaa jechaa amma immoo gara keessummaatti ishii haaraa yeroo tokkoffaadha chaanaala kiyya irratti dhufte kara maartaatti isin dabarsa maartaadhaafis akkuma beekame mammaaksa maartaan immoo akkamitti akka deebistu laalla daawwattoota keenya amma gaafiin maartaadhaaf dhiyaata maartaan akkuma beektan sodaachatumaa sodaachuu jechuun immoo yeroo duraatiif chaanaala irratti yookiin immoo sooshaal miidiyaatti gaafa ba'an akkuma beektani afaan nama hidhama harki nama hidhama kanaaf homaa rakkoon qabu adeemsuma keessa baraa deema namni amma gaafiin maartaadha immoo gaafii ajaa'ibaa anallee kan na ajaa'ibu anallee baay'ee kan na gammachiisu jechuudha amma kara gaafii kiyyaatitti hin deema maartaan illee dhageeffachaa jirti isinillee hordofaa jechaan jira akka aadaa teenyaa garaa gubbaa teenyaa jedhe harmi dubartoota jechuun maal jechuudha akka aadaa teenyaa garaa gubbaa teenyaa jedhe harmi dubartoota jechuun maal jechuudha yaani akkanitti dabalatu jaalala jechuudha hordoftoota keenya jaalala jechuudha itti ammas shumattan deebisa gaafii kun yaa yaaltu ammas mee gaafii biraa yaali gaafii biraa namatti yaadu waan sitti fakkaate deebisuu ni dandeecha kuni gaafiin kun deebilee baay'ee qaba waan ta'eef akka naannootti illee akka loqodaatitti illee gaafii baay'ee qaba deebii baay'ee qaba kanaaf yaali homaa rakkoon qabu maarta dubartii abbaa manaa jalaa baddee karaa gubbaa teessumoo wayii akkam dubartii abbaa warraa jalaa baatee karaa gubbaa teessu jechaarti maarta kanaaf akka aadaa teenyaa garaa gubbaa teenyaa jedhe harmi dubartootaa jechuun nu hojii jirree jechuudha nu akka aadaa keenyatitti nooruu namaan jennee nama kabajna jechuunis ni danda'ama gaafii kanaaf deebilee hangana hin jedhamnetu jira deebilee keessanillee deebii kana caalutu jira waan ta'eef deebii keessan
deebisuu dandeessu komentii jalatti deebii keessan naa deebisaadha. Kanaaf ana waan natti fakkaate deebii tokko isinii deebisee gaaffilee kanaaf deebii adda addaatitu deebi'a. Kanaaf hordoftoonni Raahel Tuubii like, share, subscribe gochuu isin irraanfatinadha. Asuma warreen maatii kiyyan ta'inis maatii naa ta'uudhaaf kara kiyya dhuftan anaa dhufuu balballi koo banaadha isiniin jechaa jira. Amma Soofiyaan karma Soofitittiin isin dabarsa afaan Oromoon beektu jettee daawwattoota kiyyatti na yakkite jetteeti na himachaa jirti. Kanaaf Soofiyaadhanii hin beektu osoo hin ta'in afaan sirreessitee yookiin immoo loqoda sirriitti hin dandeessu jechuu kiyya malee afaan Oromoo hin dandeessu jechuu kiyya miti. Kanaaf Soofiin kara dhumaati irratti maal akka jettu yaada qabdu gabaabduu ishii akka nuuf ibsitu kara Soofititti isin dabarse. Toleera galatoomii. Afaan Oromoo duraan baay'ee hin danda'urreedha. Amma baay'ee baradheen jira. Jaarsi kiyya afaan Oromoo baay'ee waan danda'uuf sarara baradheen jira. Jaarsa kiyya cinaatti immoo Raahelis kan afaan Oromoo baay'ee na barsiistee itti waa baay'ee hin galateeffanna. Galatoomii Raahel. Aywa Soofiyaa atillee galatoomii Soofiyaan illee baay'ee naa galatooftu kanumaani komentii keessan irratti intalli kee intala biyya bulchitu intala sabaaf taatu intala sammuu qabdu siifaa taatu naa jiraati intala ishee naa eebbisaadha. Kanaaf komentii yaada qabdan komentii jalatti naa dabarsa naa barreessadha. Viidiyoon har'a viidiyoon keenya kanuma irratti raawwata. Viidiyoo biraatiin fi sagantaa biraatiin hangan isinitti deebi'utti nagaan naaf ta'a. Horaa bulaa fayyaa naa ta'a.